gaafa seexanni hin guddattu hin gogda malee hin lalistu siin jedhu maal jettaanati? Edda biqilee kingamu bona dheeraa dandamaanne jiraanna nuti sanyii irraa argameetu shakkisiisu jedhime sirriitti jedhi taateen ta'eemu mul'atu qilleensi kallattii hundaayyuu na bukeesses qabannaa babdannaa keenya nu lakkisiisu mul'annee dhokachuudhaan miti warra dhokateerraayyuu guurreetii mul'isna mul'annee dhokachuun miti warra dhokateerraa goofee cirree mul'ifna dhalootaan imaanaa guddaan nutti laatame shookaa maaloo jedhi humaanuun godhuu danda'e yoo jiraate sindiidhaama maree jal'aanii waan godhuu warra harkasaarra jiru baatame iyyanii dhugaadha kiristaanonni mul'atanii dhokachuudhaan miti warra dhokataniyyuu ganaa ifatti baasu mul'annee dhokachuun miti warra dhokateerraa goofee cirree mul'ifna dhalootaan imaanaa guddaan nutti laatame humaanuun godhuu danda'e humaanuun godhuu danda'e yoo jiraate sindiidhaama maree jal'aanii waan godhuu warra harkasaarra jiru baatame mul'annee dhokachuudhaaf miti mul'annee dhokachuun miti warra dhokateerraa goofee cirree mul'ifna dhalootaaf imaanaa guddaan nutti laatame humaanuun godhuu danda'e humaanuun godhuu danda'e yoo jiraate sindiidhaama maree jal'aanii waan godhuu warra harkasaarra jiru baatame eeyyani dhugaadha osoo Kiristoos hin qabnu hin gognu ganaa lalisna ganaa guddannee ija godhanna ganaa daraarree firii godhanneetiin ganaa biyya dhaalla hanga handaara lafaatti ganaa babal'anna sababbiin isaa immoo nuti Kiristoos hin qabna. mee biyyi lafaa koosiif maali? biyyi lafaa kun kiristaanotaafis maali? jedhime sirriitti eeyyani biyyi lafaa kun kiristaanotaaf darabaadha. eeyyani biyyi lafaa kun kiristaanotaaf darabaadha. kanattuu kan jireenyi ishiis kiristaanotatti ulfaatu biyyi kan keenya asiin oli Tsiyoon gubbaadha. eeyyani yoomillee biyyi lafaa nuuf darabaadha. kiristaanota biyya lafaa yaa ijoollee waaqayyoo biyya keessummaatti yeroodhaaf keessa jiraannu tana biyya yeroodhaaf darabaadhaaf keessa jiraannu tana keessa amma baanutitti obsaatii ija jabaadhaatii dhaabadhaa. biyyi lafaatuun kiristaanotaaf hin toltu biyyi lafaatuun qulqullootaaf hin toltu jallootaaf malee hamootaaf malee kanaafiyyuu biyyi tuni hidiraanitti baay'atti biyya kanattis immoo hamminni keessatti baay'atti. kanaafiyyuu amma biyya keenya isa dhugaa biyya keenya isa bara baraan keessa babbashaanii jiraannu Yerusaalemitti amma gallutti jabaadhatii ija jabaadhaa obsa qabaadhatii qorumsa hundumayyuu kadhannaadhaan mo'aatii jabaadhatii dhaabadhaa. biyyi kan keenya asii miti eeyyani biyyi keenya Yerusaalemidha bantii waaqaa gubbaarra. wabii lubbuu keetii eenyumee eenyun wabii lubbuu keetii godhattaati? wabii koonsi godhadhaa sichi naaf hin ta'u namni gooftaa koo gara keenyu faasitanii hirkadhaa'anii jireenya fi kaayyoo kee isa gara fuulduraa Kiristoos wajjin mari'adhu. jireenya fi kaayyoo koo bara dheeraa si wajjin mari'adhaa gooftaa koo
Ichiti kozino sugar fagese sitti madda. Eeyyeni jireenya fi icciitii kiyya sin dhoksu gadi fageesse sitti madda jedhiin Kiristoosidhaan. Isadha kan icciitii namaa beeku, isadha kan keessa garaa namaa beeku, isadha kan mistirii namaas namaaf qabu. Jireenya Ayoko baradera si wajjin ane mari'adha Gooftaako Ichiti kozino sugar fagese sitti madda. Yaa kiristaanota wabii lubbuu keessanii Kiristoosidha. Wabii lubbuu keessanii Kiristoosin godhadhaa. Wabii konsi godhadhaa sichi naaf hin ta'u namni Gooftaako gara kennu faasitanii hirkadhaa'anii. Wabii konsi godhadhaa sichi naaf hin ta'u namni Gooftaako gara kennu faasitanii hirkadhaa'anii. Yaa mucaan nana dhuguma siin jedha. Yaa kiristaanota dhuguma siin jedha. Yaa dhala namaa dhuguma siin jedha. Qabeenyi wabii lubbuu keetii ta'uu hin danda'u. Beekumsi kee wabii lubbuu keetii ta'uu hin danda'u. Wabiin lubbuu keetii tokkicha Yesuus Kiristoos duwwaadha. Eeyyeni nan jedha. Wabiin lubbuu keetii tokkicha Yesuus Kiristoos duwwaadha. Mee inni haalota hundumaa keessa si dabarsee nama har'aa kana si taasise kan guyyaa har'aa kanaan si ga'ee akka ati Waaqayyoon galateeffattu si taasise. Mee inni eenyunni? Haa jedhu namni waan fedhe isaa dubbatu. Haa jedhu namni waan ta'e kuusaa dubbatu. Eeyyeni namni waan fedhe haasa'u siin maaltu si galche siin kan Yesuus Kiristoos siif caalu hin jiru. Haa jedhu namni waan ta'e kuusaa dubbatu. Hin jiru anaaf Yesuus kan qixxaatu. Hin jiru anaaf Yesuus kan fakkaatu. Eeyyenamu malee haasaan haa gunguman siif garuu kan Yesuus Kiristoos siif caalu hin jiru. Haa jedhu namni waan ta'e kuusaa dubbatu. Hin jiru anaaf Yesuus kan qixxaatu. Hin jiru anaaf Yesuus kan fakkaatu. Eeyyeni dhuguma siin jedha. Jecha namaatiif jetteetiin waan kamiyyuu Yesuus Kiristoosin hin caalchifatin. Eeyyeni haasaa namaatiin jecha namaatiin jettee waan kamiyyuu Yesuus Kiristoosin hin madaalin. Yesuus Kiristoos siif kan caalu hin jiru. Lufuko wabikan nafta'u wabikan nafta'u eenyumaa yoomiti garuu Yesuus malee. Amma hubattee sirriitti lubbuu keetiif Yesuus malee namni biraa akka wabii siif hin taane. Lufuko wabikan nafta'u eenyumaa yoomiti garuu Yesuus malee. Dhuguma kaayeyyeni mee irra deebiime. Lufuko wabikan nafta'u eenyumaa yoomiti garuu Yesuus malee. Dhugumaam yaa ijoollee Waaqayyoo wabiin lubbuu keessanii Yesuus malee kan biraa hin jiru. Lufuko wabikan nafta'u eenyumaa yoomiti garuu Yesuus malee.